السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت كبجمتوتا في جلتمتوتا هردفتوتا غبايا توبي كو يوتيوب كيسان غبايا توب جچرا ايغا اكما بكم غيا هرداسي فيديو توكو ميشا ايتوبيا كيس ترجمو غتي سا فيديو ترجمه سا هندا انفورميشن سا قبدي سيني دجرا كنا فنغ تمر قبي كينا تنوجين ترانا فيركنا وروني يرو جل قباتي غرا يوتيوب چانال كينا رفتان سبسكرايب غوچو هندغتنا وروني قرم سينس كينا تاتن لايك شير غوچو هندغتنا سينجرا إذا قبياتو بجلر رفنان ميشاري كموجو قتيسا وجين إدوتي اسم برباطني تأكسين رفع حالسا مجاي كانتا إنفورميشن سا قوتو تجرا وانتي في ميشاري كان درا غراكيسا سنجر يوتيوبي كي نجلا يولالتن أرغچو ندان ديتو كان بوداس ميشا برباد دا يوجراتي غرا يوتيوب كي نرفتني إرغدا وطني بودا ميشالي برباد دا نججتني إنفورميشن سا بيكو دان ديتني غرا سوق أو كان مفارنيچرا نور إنفورميشن سني فونوس يودتني بيف بربادني اجاچو ندان ديت جرا كناف غويا هردا بيف إثيوبيا كيساتي غتيني سا مالك فكاتو ايسات ارغچو اكدان ديتني في دوت اسن ارغتني اسني فيديو اكدان دان حال مجاوا كان قبات فرنيچر تكو ديمي انفورميشن اساسني فودو فجري چرا كناف بيف غوسوتا هيدو غتيساس مدالاوا كانتي ديزاينو تا غرغرا فلنو كيسن رتي كان هونداي كيسا فلتني بيتچو ندان ديتن جچرا كنا قفاسون تاني ajaja keessaniinis dizaayina barbaadan fudhattanii hidhattanii hojjisiisuu akka dandeettanii fi yeroo muraasatti kan barbaadan yoo ta'e mootuyyuu meeshaalee dalagamaniitiin xumuraman hidhattanii bitachuu akka dandeettan haalli isaa hunduu mijaa'aadha jechaadha. Kanaaf kallattimaan gara viidiyootti isin dabarsa. Haalli isaa mijaa'aa akka ta'e viidiyoo kwaalitii qabu meeshaalee kwaalitii qabu irratti hundaa'uudhaan isiniif dhiyeessee jira jechaadha. Kanaaf hanga xumura qophii kennaan wajjin tura. اوكي بفي اجايبا كانتاني سمبران جينا جچودا امسي ورون بفي بتچودا بربادني ملق امدالوات ايني بفي كميو ارغچوني دنديسن جچودا كنترول يدني كنين اكاس جداما غتي ساولين سمبران جينا جچودا باي ببريدا كانتان تجرا كنين يو بربادني ملق بفني تنيتيني اجاجو كفارا كانسر راي غمو بفين كم بريمي قادم inni kuni kuma torba fi dibbashanidha meetira tokko fi saantii 60dha. Okay, meetira tokko saantii 60dha. Baay'ee tokko bareeda kan ta'edha. Kana bitachuu barbaaddani mallaqa jiddu galeessa ta'een asitti gatiin isaa madaalawaadha. Wanta simmiidhu tokko illee hin qabu. Viidiyoo tas dura ilaaluudha dandeessani. Baay'ee tokko bareeda jechuudha. Gatii isaa isin biraan geenna. hanga dhumaatti nu wajjin tura. Egaa akkuma dura isin jenne biifeewwan gosa hedduu bareedina hedduu kan qabanii fi gatiiwwan isaanis baay'ee tokko madaalawaa akka ta'e akkasumas immoo filannoo keessan irratti hundaa'uudhaa fi farniichara isinii hojjeta jennee bira deemeetiin akkuma dura isin jenne gatii biifee akkasumas dizaayinoota isaa akka isin filattaniif infoormeeshina isaa isin biraan geenya jechuudha. Kanaaf akka xumura qophii kennan wajjin akka turtan affeerraa kenna isiniif kennina jira jechuudha. Kanaaf akka amma argaa jirtan biifeen kun meeshaa baay'ee tokko bareeda muka MDF muka jedhamurraa kan dalagame jechuudha. Egaa abbaan farniichara kanaas nu bira jira. Isaa kenna farniichara kana keessatti meeshaa baay'ee tokko bareeda argaa jirra. Biifee kana mee gatii isaa meeqaan hojjettu? Dheerinni isaa hoo hammami? Dheerinni isaa meetira tokkoo fi saantii 80dha. Inni kaawwan irraa addaadha. Meetirri isaa lafarraa ol saantii tokkoo fi akka kannisaa saantii tokkoo fi 80 baan lamaa fi 50 sadaf baan kun oli meetira lamaa fi saantii 50 jechaadha. Dheerina baay'ee tokko bareeda ta'e qaba. Inni kun kanaan walirraa bu'eetiin kaama jechaadha. Feetanii iddoodhaa gara iddoo yoo geessitanii isa kanaaf inni kun walirraa bu'eetiin fe'ama jechaadha. Baay'ee tokko kan isaas bareedaadha. Qarshii meeqaan gurguruu dandeettan isa kana? Qarshii 15,000. Inni kun akka gabaatiin yoo isaan gaafatan maamila keenya gatii buufnee gurguruu danda'u. Qarshii 12,000 gurguruu yaani akkasii dhuftaniitiin baay'ina meeshaa bitatan irratti hundaa'uu danda'a. Iddoo isin geeffatan ta'uu danda'a. Kana irratti hundaa'uudhaan gatii kanarraanis gad bu'ee isiniif ni gurgurama jechaadha. Sana immoo akkaataa bitannaa keessaniitiin egaa akkuma isiniin jenne gama kanaanis meeshaa baay'ee tokko bareedatu jira. Filannoo keessan irratti hundooftanii bitachuu dandeettan jechaadha. Kana meeqaan gurguruu dandeettan gatiin biifii kana qarshii meeqa? Inni meetira 2dha. Meetira 2. Dalgeessaa. Akkanni kun meetira 2 jechaadha. Asii ammoo 230. Gubbaan isaa gara dheerinaatti meetira 1 saantii meetira 2 saantii 30. Gatiin isaa meeqaan gurgurta? Gatii isaa 15. Qarshii 15,000.
Egaa Kan jennu malee maamila keenya gatii buufnee gurguruu dandeenya. gatii buusanii gurguruu danda'an jechuudha. Keessi isaa bifa kana fakkaatuuni halluu barbaadan isin dibamuun ni danda'ama. Inni irra kaatan kunis daawwitii irra kan dalagame jechuudha. Kan kufnis kufees jala hin cabne jala isaas bifa bareedaa ta'een kan dalagame jechuudha. Innis bifa kanaan baamee komodiinowwan hedduu kan ofirraa qabu jechuudha. Dhufanii bitachuu dandeettanii. Egaa akkuma isin hin jenne gama kanaanis biifee baay'ee tokko bareedatu jira. Isa kanas bitachuu ni dandeettanii. Gatiin isaas baay'ee tokko madaalawaadha. Egaa kun mitirri isaa gara gubbaatti meeqa? Meetira tokkoo fi 60. Meetira tokko saantii 60. Gatii isaa meeqaan gurgurtan? 7,500. Qarshii 7,500. 500. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Kanaaf filannoo keessan irratti hundaa'uudhaan dhuftanii bitachuu dandeettanii. Bifa kana fakkaatanii keessi isaas jechaadha gara jalaa kanas waan barbaadan kaa'uu dandeettanii. Kunis muka baay'ee tokko cimina qabu MDF irraa kan dalagame jechaadha. Bakka isin barbaadan akkuma dura isin jenne bakka isin barbaadan isin bitachuu ni danda'ama. Gama kanas xiqqoo darbinee fi meeshaa baay'ee tokko bareedatu jira. Biifee ajaa'ibaati. Kan bitachuu barbaadanis gatiin isaa meeqaan gurguruu dandeettan isaa kan bitachuu barbaadan. Gatiin kanaatii fi kanaa tokkodha. Qarshii kuma 7,000 jechaadha. 7,500. Dhuftanii yoo bitattan meeshaa baay'ee bitachuu dandeettan waan ta'eef waliigaltee keessan irratti hundaa'uudhaan gatii kanarraas bu'amee isinii gurguramuu ni danda'ama jechaadha. Kanaaf halluu isaan filatan fakkeenyaaf kun halluu kana kanas dibuu ni dandeettan jechaadha. Akka abbaan barbaade filannoo keessanii wanta isinitti bareede bitachuu dandeettan jechaadha. Egaa kanaan alattis gosa dizaayina biraa filattanii dhuftanii asitti ajajaan hojjisiifachuu ni dandeettan jechaadha. Wanta isin dhoorri hin jiru isaanis ni hojjechuuf sa'aatii kamiyyuu eeyyamamaadha jechaadha. Gama kanaanis biifeewwan xixiqqaa kan lafarraa kan jedhamanis jira. Meeshaa baay'ee tokko bareeda namoonni hedduun meeshaa kana filachuu dandeettan jechaadha. Inni kun akka argaa jirtan kana meetira meeqa jedhama? Meetira tokkoof 60. Meeshaa baay'ee tokko bareeda kana gatii isaa meeqaan gurgurtan? Inni 3,500. 3,500. 3,500 jechaadha. Bifa kanaan banama bifa kanaan dhufama. Baay'ee tokko bareeda. Kunis jala kanatti jira kan immoo meetira meeqa kun? Inni tokko meetira tokkoo fi 60. Meetira tokkoof 60 baay'ee tokko bareedaadha. MDF muka jedhamu irraa kan dalagame jechaadha. Gatiin isaas kaaniin tokkuma jechaadha. Gatiin isaanii tokkuma bifa garaagaraa qabanii bifa kanaaf kanas filattan bitachuu fi dalagsifachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa gama kanaanis meeshaa baay'ee tokko bareeda argaa jirra. Biifee xiqqaadha jechaadha. Haala mana keessaniitiin biifee gurguddaa fi xixiqqaa kan jedhamantu jira. Mana kana keessa biifee kanas bitachuu barbaadan xiqqeenya hedduu kan qabu. Filannoo keessan irratti hundaa'uudhaan bitachuu dandeettan jechaadha. Bifaan akkaataa keessi isaas waan barbaadan kaa'uu ni dandeettan jechaadha. Daawwitiin irra kanatti fayyadanis ciminni hedduu kan qabu jechaadha. Innis muka MDF akkuma dura isin jenne irraa kan dalagame jechaadha. Biifeen kun meetira meeqa? Meetira tokkoo fi saantii 20. Meetira tokkoof saantii 20 jechaadha. Baay'ee tokko bareeda. Gatii isaa meeqaan gurguruu dandeettan? Gatii isaa 5,500. 5,500. Akkuma kaawwanii kunis kanaafi kun gargaraatti walirraa bu'ee kaa'amuu ni danda'ama jechaadha. Baay'ee tokko bareeda. Akkuma dura isin jenne dhuftanii bitattanii gatiin isaa kanarraa gad isinii bu'uu danda'a. Baay'ina meeshaa isin bitattan irratti hundaa'uudhaani. Akkasumas ammoo ajajaanis dhuftanii dalagsifachuu ni dandeessanii wanti isin dhoowwu hin jiru jechaadha. Isaan ammoo isin dalaguuf ayyamamoodha. Biifee kana hoo meetirri isaa meeqa gatii isaa meeqaan gurgurtu maalirraa dalagame? Inni mukni isaa muka MDF jedhamu irraa kan hojjetamedha. Kaawwan akkuma wal fakkaatu kan gara sitiin 7,500 wal fakkaatanidha isaan. Biifee waan dura isinitti himne qarshii 7,500 bitachuu dandeettanii meetira meeqa? Meetira tokkoo fi saantii 60. Meetira tokkoof saantii 60 jechaadha. Baay'ee dheerina guddaa fi xiqqeenyas kan hin qabne bitanii bitachuu dandeettanii meeshaa baay'ee tokko bareeda. Egaa gama kanaanis akkuma argaa jirtanii meeshaa baay'ee tokko bareeda biifee ajaa'ibaati. Filannoo keessan irratti hundaa'uudhaani kan dalagame jechuun ni danda'ama jechaadha. Filannoo isaanii qofa osoo hin taane. Kanaaf biifeen kun meetirri isaa meeqa? Meetira 2. Meetira 2. Baay'ee tokko guddaadha jechaadha. Warroonni mana gurguddaa ijaartanii jettan biifee kanatti galchuu dandeettanii gara lafa gubbaarraa immoo meetira 2 fi meeqa? Saantii 5. Saantii 5 jechaadha. Baay'ee tokko bareeda. Asitti kutaa 3 qaba jechaadha miti? As takka as 2 as 3. Kutaa barri 5 jedhamee barri 5 qaba. Kun asitti sila barri 2 as biratti barri 2 as biratti barri 2 as biratti barri 1 jechaadha. Barri 5 qaba. Keessa isaatiitti ammoo tuyyuu tun addumatti jirti walitti baay'ee jechaa gafa garanaatiin kunoo hanga as biraa dhufa jechaadha. Barri 5 ofirraa qaba. Baay'ee tokko bareeda. Isaan dura isinitti himne barri 2 barri hanga 3 kan qabantu jira. Isa kana gatii isaa meeqaan gurguruu dandeettan?
Inni akkuma jedhamee 15dhaan hin gurguramaa garuu yoo dhufanii asitti nurraa qaba. Qarshii 15 gurguruu dandeettan jechaadha sun ammoo akkaataa meeshaa isinirraa bitatanii fi feetanii isaanii yoo geessitanii tiraanspoortii baay'ee yoo kan isin geejjiba baay'ee yoo kan isin gaafanni gatii isaa kanarrallee gadi bu'uu ni danda'a jechaadha. Kanaaf iddoo isin jirtan kamittuyyuu isinii fiduu ni danda'ani jechaadha. Gama kanaanis biifee baay'ee tokko bareedaa argaa jirra. Kunis balbala meeqa qaba? Balbala takka lama balbala afur qaba jechaadha. Baay'ee tokko bareeda. Meetirri isaa meetira meeqa? Tokkoo fi 60 akkuma dura san meetira tokkoo fi 60 jechaadha. Garraatiin wal fakkaata. Meetira tokkoo fi saantii 50 jechaadha. Kanaan akkuma dura isin jenne walirraa bu'uu ni danda'a jechaadha. Gara jalaa kanatti ammoo kutaa 3 qaba jechaadha. Kanaaf bifa kanaan jirani. Isa kana bitachuu barbaadan qarshii meeqaan gurgurtan? tokko inni 17,500. 17,000 qarshii 500 jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa meeshaan isin dhiyeessinu biifeewwan haadha isin biraan geenyu akka amma argaa jirtan kana jechaadha. Gama kanaanis meeshaa baay'ee tokko kun akkuma amma argaa jirtanii balbala afur qaba jechaadha. Meeshaan kun dheerinni isaa akkuma dura isin jenne garri gubbaa meetira 2 fi saantii 50 lafa kanarra bitame. Tokkoo fi 8 meetira tokkoo fi saantii 8 jechaadha. Baay'ee tokko guddaadha. Halluu amma isin argaa jirtan kana dibame. Halluu kana hin feetan taanaan halluu biraa isin filattan isin dibamuu ni danda'ama. Ajaja keessaniis ajajjanii dalasiifachuu ni dandeettanii. Hin ajajannu jettan ammoo warra meeshaa kana daftanii harka keessanii galchuu barbaadan ammoo akka amma argaa jirtan kanneenitti dhuftanii kan dalagamee jiru kan bitattanii itti fayyadamuu dandeettan jechaadha. Akkuma dura isinitti himne kan gubbaa fi kan jalaa kun walirraa bu'amee fe'amuun isaa ni danda'ama jechaadha. Kanaaf meeshaa kana qarshii meeqaan gurgurra jettu? Inni 12,000. Qarshii 12,000 gurguruu danda'a jechaadha. Qarshii 12,000 yoo qopheeffattan dhuftanii meeshaa kana dura kan isaanii kan ture qarshii 12,000 erga kafaltanii booda keessan ta'uu ni danda'a jechaadha. Kanaaf dhuftanii akka bitattan ammoo isiniif dhaamna jechaadha. Akka amma argaa jirtan kana. Kanaaf biifeewwan guyyaa har'aa isin biraan geenyu kan hanga ammaa hordofaa turtanii yeroo biraas farnichara biraas irraas haa ta'u turtii yeroo muraasaatiin booda biifeewwan biraa dizaayina biraatiin kan ta'e gatiiwwan biraatiin isin biraan geenya jechaadha. Kanaaf hanga xumuraa kennaa waan hordoftaniif galatooma. Oroon yeroo jalqaba gara YouTube keenya dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaa. Oroon dura miseensa keenya taatan ammootuyyuu like share gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.